TV'n jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Attam jirtu dhaggeeffattoota TV jireenyaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyo hunduma keessanii wajjin ta'u. Waaqayyo immoo torban kana guutummaatti hunduma keenya nagaatti fayyaatti eegee geggeessee galgala kanaan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gara sagantaa har'aatti utuun hin deemini waan laman maqaa Gooftaa Yesuusin isin kadhadha. Inni tokkoffaan namoota kana hin dhageenye akka isin dhageessiftaniin isin gaafadha. Yeroo tokko Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoonni galgala guutuu bishaan irra oolanii qurxummii qabuudhaaf utuu waan qabin bulanii ganama dhaqeetu kiyyoo isaanii akka isaan darbatan isaanitti hime gara mirgaatti gaafa darbatanii qurxummii danuu argataniidha hamma kiyyoon isaanii tarsa'uu ga'uttitu argataniidha sagaleen Waaqayyoodha. Yeroo sanatu Phexrosi namoota warra kaan itti hawwateedha. Hiriyoota isaatu itti hawwate itti waame kottaa qurxummii arganneerra amma jedheetu itti waame. Kanaaf nusi namoota in argatin waan kana itti waamuutu nurra jiraata. Waaqayyo isa kana nurraa barbaada malee kophaadhuma keenya akka nu itti eebbifamnu hin barbaadu. Kanaaf yoo dandeessanii nama 2 nama 3 nama 4 nama 5 itti hima namoota hin dhageenye Waaqayyo sagantaa akkasii nu jalqabeera jedhaatii sa'aatii isaatti hima isaan afeera. Lammaffaa namoonni baay'een diishiin qaban sababa ta'eef kana argachuu hin danda'ani olloota keessan waamaa gara mana keessanitti kottuu sa'aatii 12 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 1tti sagantaa akkasiitu jiraati mana koo taa'ii kottuu walii wajjin dubbii Waaqayyoo dhageenya jedha wal waama achitti immoo gaafa raawwatu immoo walii wajjiniin Waaqayyoon kadhadha. Waaqayyo ittiin jireenya keessan eebbisa kunis isiniif tajaajila keessan isiniif ta'a wal qabanneetu dubbii Waaqayyoo kana namoota hundumaa biraan geenya jechuudha. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Har'a dubbii Waaqayyoodhaa kan nuyi keessaa walii wajjiniin ilaallu wangeelaa Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasee amma 6tti isa jiru ta'a. Ergan dubbii kana dubbisee booddee walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanna akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana Abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isinii qopheessuudhaaf nan adeema. Yemmuun naqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma an jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetanii gara ofii kootti isin fudhadha. Lafa an naqu karicha achi geessus hin beektu jedhe. Toomaas immoo yaa Gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Karicha immoo attamitti beekuu dandeenya ree jedheen. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhaqu jedhe. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya isa waaqarra jiraattu qulqulluu mootii Israa'el jaalala kee taanaan jireenya keenya hundumaa eeddee galgala kanaan waan nu geesseef maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni teessoo kee gubbaatti bara baraan siif haa ta'u. Biyya lafaa keessaa waan nu fo'atteef ijoollee kee waan nu taasifteef qooda keenya dubbii kee dhaga'u dubbii keetiin karaa keenyaaf jireenya keenya qajeelfachuu waan taasifteef maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma immoo dhowwaa malee sagaleen kee gara jireenya keenyaa dhufu nuyis immoo sagalee kee dhageenyettiin jireenya keenya qajeelfachuudhaaf nu gargaari. Anis garbichi kee qajeelchee dubbii kee akkan dubbadhuuf ayyaana kee naa baay'isi. Kan kanaan mormu ergamaan diinaaf seexanaa immoo iddoo jiru hundumaatti maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Galanni siif haa ta'u maqaa isaatiin nu jaallatte maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaan amma dubbise kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatti dubbata. Boqonnaan 13 boqonnaan 14 boqonnaa cimaadha wangeelaa Yohannis kana keessaa. Sababiin isaa jijjiirama wayitu ta'uudhaaf jira. Yeroo waa jijjiiramu immoo jireenya namootaatiif salphaa hin ta'u. Namni waan amaleeffatee waan keessa ture tokko qabatee adeemuu barbaada malee waa tokkorraa waa tokkotti jijjiiruu yookaan immoo waa tokkotti ce'uun namootaaf salphaa hin ta'u.
iddoon kun egaan iddoo ce'umsaati yookaan immoo haala isaan beekan keessaa Kiristoos Yesuus bartoota gara waan haaraatti isaan ceesisuudhaaf gara waan haaraatti isaan dabarsuudhaaf waan jedhuufitu boqonnaan kun lamaan boqonnaa salphaa miti kanan jedheef sababii kanaatiif boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaastanii yoo ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos tajaajila isaa xumuruudhaaf yeroo jedhu miilla bartoota isaatiitu dhiqe akka aadaa isaan beekanitti akka isaan amaleeffatanitti akka hawaasa isaan gidduu jiraatanitti namni miilla dhiqu garbicha isaaniiti. Kiristoosin isaan akka gooftaatti ilaalu Kiristoosin akka barsiisaa isaaniitti ilaalu inni kun immoo mootummaa keenya iyyuu deebisuudhaaf jedha mootii nurratti ta'uudhaaf jedha garbummaa warra Roomaa jalaa iyyuu nu baasuu danda'a jedhanii amanatu sababa ta'eef yeroo inni miilla isaanii dhiquu jalqabu kun isaanii ta'uu dide keessumatti Phexros ati miilla koo naannittu amma bara baraatti ittiin jedhe gooftaan Yesuus garuu yoo narra miilla keessiin dhiqu ta'e ati bara baraan qoodana biraan qabdu jedheen. Phexros yeroo Phexrosin waame Phexrosin yeroo Phexros mul'ata arge Phexrosin ati dhagaadha dhagaa kana irratti immoo mana ni ijaara mana kootu irratti ijaarama yookaan waldaa kiristaanaan irratti ijaara ittiin jedhe Phexrosin wanta Phexros arge mul'ata guddaa san irrattitu waldaa isaa ijaaruudhaaf gooftaa Yesuus itti dubbate. Kanaaf Simoon miti maqaan kee Phexros jedhama maqaan kee dheeyyuu maqaa isaa jijjiireera. Namni kanaaf egaan kakuu guddaa qaba. Amma garuu yoo miilla sii dhiquudhaa baadhe ati anabtii qooda hin qabdu ittiin jechaa jira. Qooda hin qabdu. Inni nu waa'ee keetiif dubbadhu. Inni nu waa'ee keetiif kakadhu. Inni nu waa'ee keetiif jedhe hundumtu hafuudhaaf jedha. Yoo maal ta'uudhaa baadhe? Yoo miilla sii dhiquudhaa baadhe. Kanaaf yeroon kun yeroo jijjiiramsaati. Ilaalcha isaanii jijjiire. Yaada isaanii jijjiire. Akka isaan itti eegaa turan ta'uu dide wanti hundumtu. Karaa isaan irra yaadan irra ta'uu dide wanti hundumtu. Akka isaan itti sammuu isaanii keessatti qopheeffatan ta'uu dide. Ta'uu dide. Ergasii booddee immoo namni tokko dabarsee kennuudhaaf akka jiru. Innis immoo harka beektuu macaafaatiif fariisotaatti dabarfamee akka kennamu akka du'uudhaaf jedhutu isaanitti hime. Akka du'uuf jedhu. Yeroo inni itti isaanitti gargar ba'u akka geetu isaanitti hime. Waan garaa isaanii cabsu. Waan abdii isaan kutachiisu isaanii gooftaa kana amanatanii jireenya isaanii dhiisanii maatii isaanii dhiisanii hojii isaanii dhiisaniitu Yesuusin duukaa bu'anii. Yesuus garuu kana booddee annan deemuudhaafan jedha. Iddoo annaqu immoo hin beektan isin amma. Iddichatti isin duukaa bu'uu hin dandeessanii jedheetu isaanitti hime. Yeroo kana Phexros keetu ani si duukaa bu'uun barbaada jedheen. Eessa yoo ta'e iyyuu si duukaa bu'uun barbaada. Hamma du'aatti yoo ta'e si duukaa bu'uun barbaada jedheen gooftaadhaan. Gooftaan yaa Phexros jedheen hin dandeessu amma utuu hindaaqqoon hin iyyinii si'a sadii naganuudhaaf jirta jedheen. Phexros gaani hangafa ergamootaati. Geggeessaa ergamootaati. Geggeessaan isaanii ganuudhaaf akka jirutu dubbate Yesuus. Ganuudhaaf akka jiru. Yesuus du'atti dabarfamee kennamaa jira. Phexros immoo ganuudhaaf jedha. Namni tokko immoo maqaan isaa Yihudaa kan jedhamu. Yihudaan Asqoortichi immoo dhiisee sokkeera. Bartoota dhiisee sokkeera. Gooftaa isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kennuudhaaf inni immoo sokkeera. Yihudaan kun qarshii qabaa ture. Qarshii qabaan dhiisee deemeera. Hangafi ergamootaa immoo maal ta'uudhaaf jedha? Ganuudhaaf jedha. Yesuus inni isaan amanatanii dhufan immoo du'uudhaafi. Kanaaf iyyuu yeroon kun yeroo sodaachisaa. Yeroon kun yeroo garaa namaa raasu. Yeroo abdii namaa kutachiisu. Yeroo dukkanaadha yeroon kun. Yeroo dukkanaadha. Boqonnaa 14 irratti dhufee garaan keessan hin raafamin jedheen. Haalichi waan garaa namaa raasuudha. Haalichi waan nama sodaachisuudha. Dukkanaadha. Karaa bitaas, karaa mirgaas, karaa fuulduraas, karaa dudduubaas abdiin hin jiru. Dukkanaadha. Garuu haala kana keessa dhaabattanii yoo Phexros naganuudhaaf jedhe ta'ellee yoo Yihudaan na dhiisee adeeme illee yoo anis fannoo irratti ol ba'e illee haala dukkanaa kana keessatti haala abdii kutachiisaa kana keessatti garaan keessan hin raafamin isaaniin jedhe. Maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Har'a Waaqayyoo garaan kee hin raafamin siin jedha. Garaan kee hin raafamin. Yoo lafti socho'e iyyuu yoo wantiin Waaqaa raafame iyyuu wanti ati abdatte yoo ta'uudhaa baate iyyuu wanti ati eeggatte yoo ta'uudhaa baate iyyuu yoo dukkanaa iyyuu dukkanni isaa dukkana limixii yoo fakkaate iyyuu haalli hundumtuu waan abdii si kutachiisu yoo ta'e iyyuu
kara bitaas kara mirgaas kara fuulduraas kara dudduubaas karaan keessaa ba'an hin jiru yoo sitti fakkaate iyyuu karaa hundumaa naanneffamee waan sitti cufame yoo sitti fakkaate iyyuu kana booddee abdiin hin jiru kana booddee jireenyi hin jiru jettee du'i naannessee sitti marseera yoo ta'e iyyuu ilaa Waaqayyo akkasiin jedha garaan kee hin raafamin siin jedha Waaqayyo garaan kee hin raafamin gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe bartootaani garaan keessan hin raafamin jedheen garaan keessan hin raafamin anatti amanaa abbaa koottis amanaa mana abbaa koo keessaa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedhe maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u ani iddoon sii qabaa jechuusaati hin raafamin ani iddoon sii qabaa hin sodaatin ani iddoon sii qabaa hin yaadda'in ani iddoon sii qabaa mana abbaa koo keessa immoo iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedhe xinnoo miti jedhe iddoon jireenyaa xinnoo miti jedhe tokko lama duwwaa miti jedhe kuma tokko kuma lama duwwaa miti jedhe lakkoofsa hin qabu mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira iddoo qabdaa ati na biraa jechuusaati nama biraa iddoo dhabdeetta yoo ta'e anarra sitti himaa Waaqayyo biratti iddoo qabdaati maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u iddoo eenyuyyuu sirraa fudhachuu hin dandeenye jabaan jabina isaatiin beekaan beekumsa isaatiin namoonni kadhatanis kadhata isaaniitiin namoonni afuuraas jireenya afuura isaaniitiin qajeeltonnis qajeelina isaaniitiin sirraa fudhachuu kan hin dandeenye haleluuyaa eenyuyyuu sirraa fudhachuu kan hin dandeenye eenyuyyuu sirraa fudhachuu kan hin dandeenye si duwwaadhaaf kan qophaa'e si duwwaadhaaf kan eegame maqaan kee irratti barreeffamee kan jiru iddoo qabdaati Waaqayyoon bira maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u iddoo qabdaati yeroo tokkotu Yohannisiif Yaaqoob ilmaan Zebdiyoos lamaanii gooftaa Yesuus Kiristoos bira dhaqanii kadhachuudhaaf maal barbaaddu jedhee gaafateen maal barbaaddu jennaaniin yeroo teessoo kee irra teessu jedhaniin tokkoon keenya gara bitaa kee tokkoon keenya immoo gara mirga kee kaa'i jedhanii gaafataniin xoofoon dhuguu hin dandeessuu ree cuuphaan coomuunis cuuphamuu hin dandeessuu ree jedheen silaasin waan kadhattan hin beektan jedhe waan kadhattan hin beektan jedhe namoota akkasiitiin waan kadhattan hin beektan jedhe gooftaan silaa waan kadhattan hin beektanii xoofoon dhuguu hin dandeessu eeyyee cuuphaan cuuphamuu hin dandeessu eeyyee jedhaniin eeyyeen dandeessu jedhe Yesuusis cuuphaan cuuphamuudhaaf jirtu xoofoo dhiphinaan dhuguu keessaas dhuguudhaaf jirtu sinis wangeelaaf jettanii isin dhiphachuudhaaf jirtu yeroo isaatti yoo gooftaadhaa wajjin al tokko ta'uudhaa baate iyyuu yeroo isaatti isinis gatii baasuudhaaf jirtu haa ta'u iyyuu malee Waaqayyotu iddoo kanaaf utuu biyyi lafaa hin uumamin dura namoota qopheesse haleluuyaa kanaaf hin kadhataan hin ta'u isaan dhaqanii kadhatanii waa iddoodha iddoo nuu kenni bitaa keef mirgaa keen jennaani abbaa kootu kanaan dura kanaaf namoota qopheesse kuni abbaa kootiin ta'a hojii abbaa kootiitii kun jedhe hojii abbaa kootiitii kun jedhe maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u har'a sitti himaa iddoon siif qophaa'ee jira haala akkamii keessa yoo jiraatte iyyuu kanaaf haala kana keessaa hin baataati hin raafamin siin jedha garaan kee hin raafamin haala kana ilaalte isa sitti marse ilaalte isa sitti dukkanaa ilaalte isa sirratti jigguudhaaf jedhe ilaalte isa sitti murtaa'e ilaalte isa namoonni siin jedhe ilaalte haala keessa jirtu ilaalte hin raafaminii ati iddoo na biraa qabdaa haala kana keessaa baatee iddoo sana hin geessaa jechuusaati haleluuyaa maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u akka ati raafamtu hin barbaadu Waaqayyo sababiin isaati mucaa isaati hin raafaminaa jedhe gooftaa Yesuus haalumti kun yoo ta'e iyyuu hin raafaminaa jedhe an du'aaf fannoo irratti yoo naqee rarraafame iyyuu hin raafaminaa jedhe akka waan abdiin hin jirreetti isinis akkuma warra kaanii hin fannifame hin du'e egaa jettanii hin raafaminaa jedhe abdiin jira jedhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u hin raafaminaa wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 naxxanii yoo laaltanii waan nyaatanii fi waan dhugdanii fi waan uffatanii fi hin yaadda'inaa jedhe hin yaadda'inaa maa yaaddoftu waan nyaataniif waan dhugdanii simbirroota Waaqaa hin ilaaltanii jedhe isaan hin facaasanii hin qotanii si gombisaas hin qabanii jedha sagaleen Waaqayyoodha abbaa isaanii isa waaqarraatu akkasumatti isaan soora bonaa ganna isaan soora firoota koo simbirroota waa'ee nyaata isaanii hin yaaddaani gara iddoo nyaata jiruutti akka isaan barrisanii adeemanitu karaa isaan irra deeman isaanitti agarsiisa Waaqayyo isaan geggeessa simbirroota iyyuu geggeessa erga simbirroota geggeesse siin isa akka bifa isaaf fakkeenya isaatti uumame immoo hammama geggeessure maaliif waa'ee uffataa yaaddoftu jedhe gooftaa Yesuus
Salamoon mootichi inni badhaadhummaan isaa beekamaa ta'e sun iyyuu inni ogummaan isaa guddaa ta'e addunyaan ogummaa isaa kan dinqisiifattu sun iyyuu hamma daraaraa bakkee yoo hin uffanne daraaraa bakkee hin ilaaltanii akkan itti uwwisu akka isaan bareedan hin ilaaltanii jedhe. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u hin yaadda'inaa jedhe. Hin yaadda'inaa. Maatiyos boqonnaa 10:9 irratti yoo ilaaltanis yeroo qabanii hangafoota duratti isin dhiyeessan immoo maal dubbannaa jettanii yaadda'inaa jedhe. Waa'ee maal dubbannaa isin yaadda'inaa jedhe. Filiphisius boqonnaa 4:6 irratti immoo waan hundumaa kadhataaf himataan galataan Waaqayyo duratti fedha keessan mul'isaa malee waa'ee waan tokkooyyuu yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Waa'ee waan tokkooyyuu. Waa'ee maal nyaannaa, waa'ee maal dhunnaa, waa'ee maal uffannaa, waa'ee borii, waa'ee maal dubbannaa, waa'ee waanuma tokko yaaddoon qabaatinaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Waan isin barbaachisu garuu fedha keessan sana karaa kadhataa, karaa himataa, karaa galataa Waaqayyo duratti mul'ifadhaa jedheetu dubbata dubbiin Waaqayyoodha. Phexros immoo ergaa isaa yeroo barreessu isa duraa boqonnaa 5:7 irratti inni immoo akka jedheetu dubbata. Inni waan isiniif yaaduu fi yaada keessan hundumaa waan yaaddoo isinitti ta'u hundumaa isatti gataatii dhiisaa jedheetu dubbata. Yeroo tokko kadhataa fuula Waaqayyoo dhiyaannee yaaddoo keenya dhanneetti kennineetu deebinee dhumatu immoo yaaddoo keenya fuunee iddoo sanaa kaana. Hin barbaadu Waaqayyoos akkasii. Yaaddoo keenya geessinee isarratti lafaan dhoofneetu achumatti dhiifnee akka nuyi deemnu barbaada Waaqayyo. Anarratti dhiisaa yaaddoo keessaniidha. Ani isiniif amanamaadha. Ani isiniin yaada. Yeroon isaa yeroo ga'u yeroo sanaan isinii kennaati. Isa jabaa harka Waaqayyoo jalatti gad of deebisaa inni yeroo isaatti ol isin qabaa jedha Phexros. Yeroo isaatti isinii kenna. Yeroo isaatti iddoo keessaniin isin gaa. Yeroo isaatti isin ulfeessa. Yeroo isaatti ol isin qabaati. Yaaddoo keessan anatti gataati dhiisaa jedhetu dubbata. Museen Israa'eloota fuudhee yeroo ba'e galaana diimaa bira yeroo ga'u warri Fari'oon immoo Fari'oon konkolaataa fardeeniinitu duukaa bu'e hin hordofeen. Galaanni diimaan fuula isaanii dura jira. Fari'oon immoo dudduubaan dhufeetu gidduutti galan Israa'eloonni fuulduraan akkan baqanneef galaana ciisaa dudduubatti akkan deebineef immoo Fari'oontu dhufee jira. Haala dhiphisaa sana keessatti gara Museetti iyyanii. Yeroo sana Museen akka jedhe seera ba'uu boqonnaa 14:13 irratti yaa Israa'el jedhe yaa Israa'el hin sodaatin hin raafamin jabaadhu maleedhaan. Jabaadhuutii dhaabbadhu har'a Waaqayyo si oolchuudhaaf si fayyisuudhaaf isanni godhu dhaabbadhuutii ilaali. Galaana fuula dura ciisee jiru waraana loltuu dudduubaan dhufaa jiru ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf dhufaa jiru gidduu dhaabadhuutii jedhe. Haala rakkisaa akkasii gidduu dhaabadhuutii jedhe. Har'a Waaqayyo si fayyisuudhaaf isan hojjetu ilaali. Hin sodaatiniiti hin raafaminiiti jedhe. Yeroo haalli jijjiiramutu sodaadhiif namiti. Haala nama sodaachisu keessa dhaabannee akka nuyi hin sodaannetu barbaada Waaqayyo. Isa amananne. Haleluuya. Jira Waaqayyo jenne inni danda'aadha jenne utuu Waaqayyoon eeyyamin homaayyuu jireenya koorra hin ga'u jenne isa akka nuyi amanannu barbaada. Kanaaf gooftaa Yesuus Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Israa'el egaa haala dhiphisaa sana gidduu galeetu Waaqayyoon duwwaa amana. Asiin Fari'oon dhufeera. Yoo dudduuba garagalee ilaale Fari'oon dhufeera konkolaataa fardeeniin gigissa. Yoo fuulduraalee galaanatu ciisa. Yoo ol ilaale garuu Waaqayyotu jira. Kanaaf inni Gibxii na baase Waaqayyo inni guddaan haala kana jijjiiruu danda'a. Galaana kana gargar hin kutaa. Loltoota Fari'oonis na biraa deebisuu hin danda'a. Kana na oolcha Waaqayyo jedhanii Waaqayyoon amanu. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iddoo amantiin jiru raafamuun hin jiru. Iddoo raafamuun jirutti immoo amantiin hin hojjetu. Kanaaf Waaqayyo raafamuu keessaa baanee akka nuyi isarratti of gannee jiraannu barbaada Waaqayyo. Akka nuyi dhibba isa amanannee isa wajjin adeemnu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo firoota koo Waaqa amanamaadha. Kanaaf Waaqayyotti amanaa jedhe gooftaan. Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'e isinitti himan ture isin hin dhamaasu. Galanni isaaf haa ta'u. Isin hin joorsu akkasumatti isin hin dadhabsiisu. Qe'ee keessan dhiiftanii ijoollee keessan dhiiftanii bultoo keessan dhiiftanii yeroo isin na duukaa dhuftanii isinitti himan ture. Hin joorinaa jedhe. Tuddoon hin jiru ta'eeti. Tun iddoo isin hin qabu ta'eeti. Isinitti himan ture. Garuu iddoo jira jedhe. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
iddootu jira isiniifi. Amma gaannan naqaa dhaqeetan iddoo jiru sana isiniif qopheessa. Iddoo jiru sanaafini iddoo jiru sanaafin isin qopheessa. Ergasii booddee immoo dhufeetan maal godhaa isinan fudhadha gara ofii kootiitti jedhe. Isinis iddoon an jiraadhu sanatu maal taatu jedhe naa wajjiniinitu jiraattu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma gaan haalli jijjiiramuuf jedhu sila Yesuus isaanuma gidduu ta'a. Isaanii wajjin nyaata, isaanii wajjin dhuga, isaanii wajjin ba'a, isaanii wajjin gala. Amma garuu isaanitti adda ba'uudhaaf jedha. Dhaqee iddoo isaaniif qopheessa. Kana booddee maal godhaa gara iddoo sanaatti isin fudhaa. Iddoon an jiraadhu sanaa wajjin jiraattu. Iddoo jireenyaa jijjiiruu deema Yesuus. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iddoo jireenyaa jijjiiruudhaaf. Haala jireenyaa jijjiiruudhaaf. Sila isaanii wajjin amma garuu isaan keessa jiraachuu barbaada. Kanaaf iddoon naqu sana beektu jedhe. Iddoon naqu beektu. Karicha achitti geessus immoo beektu jennaanitu. Namni tokko ka'ee Toomaas kan jedhamu maqaan isaa. Yaa gooftaa jedhe. Nuyi iddoo ati dhaqxu sana utuu hin beekin akkamittiin karicha beekuu dandeenya jedhe. Hin beeknu iddoo sana nuyi maali jedhe. Iddoo ati dhaqxu hin beeknuuf nu jedhe. Eessa dhaqaa jirtaati jedhe. Iddoo tun beekin immoo karaa beekuun dhuguma hin danda'amu. Duraan dursa iddoo beekuutu barbaachisaadha. Namni iddicha erga baree booddee karaa kamiin immoo iddoo sana dhaqaa iddoon barbaadu sana eessaa hin dhaqaa jedheetu namni ergasii booddee karaa barbaachatu jalqaba. Amma garuu iddichumayyuu hin beennu nuyi. Iddichumayyuu hin beennu nuyi jedhee jennaanitu gooftaan Yesuus akkas jedheeni. Lafa ani dhaqu karicha achitti geessus hin beektu jedhe. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akkati dhaqxu hin beennu karicha immoo attamitti beekuu dandeenya ree jedheen. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe. Kanaaf iddichi abbaadha jechaa jira Yesuus. Abbaadha iddichi. Iddoon an naqu suni gara abbaati. Gara abbaan naqa ammaan. Abbaa biran naqaan. Dhaqeen abbaa keessatti iddoo isiniif qopheessaa jechuusaati Yesuus. Kan nuyi iddoo qabnu abbaa keessaati. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abbaan iddoo jireenyaati firoota ko. Waaqayyo abbaan iddoo jireenyaati. Museen akka jedhe Israa'elootaan gaafa Israa'elootatti gargar ba'uudhaaf jedhu yaa Israa'el jedhe. Yaa Israa'el. Yeroo biyya Waaqayyo si abdachiisetti dhaqxee galtu immoo Waaqayyoon waaqa kee hin irraanfatin erga jedhee sana keekkachiisee booddee Waaqayyo kun jedhe iddoo jireenya keetiiti jedhe. Iddoon jireenya kee Kana'aan miti jechuusaati. Kana'aan miti. Isa waggaa 40 lafa onaarra joorteef Kana'aan miti iddoon jireenya keeti. Tarii waggaa muraasaaf iddoo sana jiraatu ta'a. Achitti mana jaarratanii, achitti wayinii dhaabanii, achitti horii horsiisanii yeroodhaaf achi jiraatu ta'a. Haa ta'uyyuu malee iddoon jireenya kee Waaqayyo Waaqa bara baraati jedhe. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iddoon jireenya keenya lafa kana miti firoota koo. Iddoon jireenya keenya akka nuyi yaadnu iddoo wayii tokko miti. Iddoon jireenya keenya Waaqayyo mataa isaati. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo iddoo jireenya keetiiti. Waaqayyo iddoo jireenya keetiiti. Waaqayyo keessatti naqee iddoo sii qopheessaa jechuusaati. Attamiin iddoo qopheessaa fannoo irratti dhaqee ol ba'uudhaan ofiisaa kennuudhaan iddoo qopheessa Yesuus. Fannoo irratti kan inni iddoo nuuf qopheessinuuf. Fannoo irratti jireenyi keenya geeddarame. Kanaaf achitti Waaqayyo abbaan iddoo jireenyaati. Asitti immoo lafa irratti immoo nuti iddoo jireenyaati. Nu keessa buluu barbaada Waaqayyo. Nu keessa buufata. Asitti nuyi iddoon jireenyaa, achitti immoo isa iddoon jireenyaa. Gooftaan Yesuus abbaan nu agarsiise jennaan maal attamitti abbaan nu agarsiise jettu waggaan manaa isinii wajjiniin taa'ee abbaan ana keessa ani immoo abbaa keessan jiraadha miti jedhe. Gooftaan Yesuus iddoo biraatti immoo akka jedhe bartootaan yoo na jaallattanii abboommii koottis yoo jiraattanii aniif abbaan dhufne isin keessa jiraanna jedhe. Ani isin keessa isin immoo ana keessa ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessa. Kanaaf nuyi iddoo jireenyaa taana jechuudha Waaqayyoodhaaf yoom akka dubbii isaatti qajeelummaadhaan gaafa jiraannu har'a Waaqayyo biyya lafaarraa iddoo jireenyaa barbaadaa jira lafa keessa boqotu. Warra asitti isa jiraachisani, warra asitti of keessa isa bulchani, inni immoo achitti of keessa isaan bulcha. Haleluuyaa. Warra asitti iddoo jireenyaa taanu Waaqayyoodhaaf inni immoo achitti iddoo jireenyaa si qopheessaa jira.
Kanaaf Waaqayyoo iddoo qabdaa na biraa jechaa jira. Iddoo qabdaa. Warri Waaqayyoon biraa iddoo qabdanii gammadaa ililchaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Hin raafaminaa. Garaan keessa hin raafamin. Haala isin keessa jirtan hin beeku. Haala garaa keessa namoonni jiraattan har'a Waaqayyo akkas isiniin jedha. Hin raafamin. Dhaabadhu. Natti amani. Ani immoo haala kanan geeddaraa siin jedha Waaqayyo. Galanni isaa kan Waaqayyo haa ta'u. Dubbii Waaqayyo har'a dhageenye keessa teenyeetu Waaqayyoon walii wajjiniin galateeffanna. Namoonni Gooftaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti hin fudhatin jirtanii har'a dhaggeeffachaa kan jirtan erga sagalee kana dhageessanii Waaqayyo biraa iddoo akkan qabu Waaqayyo natti himeera. Kana booddee isa iddoo jireenyaa namaaf kennu Waaqayyotti amaneen jiraadha namoonni jettanii murteeffattanii kadhannaa kana na booddeedhaan jedha. Ergasii booddee moo gara waldaa kiristaanaa naannoo keessan jirtu dhaqa. Waaqayyoon kadhanna walii wajjin. Yaa Waaqayyoo si galateeffannaa waa'ee galgala kanaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanneef ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Iddoo jireenyaa waan nu taateef nu hunduma keenyaaf adda addaan iddoo waan nu qabduuf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo akka sagalee keetti namooti raafamaa jiran yoo jiraatan har'a jireenyi isaanii akka inni jabaatuuf ayyaanni hafuura qulqulluu hunduma isaanii irratti kan dhangala'e haa ta'u. Haalli bitaan mirgaan isaan raasaa jiru immoo yeroo kanaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan gab jedhe haa ta'u. Namoota sin beekneef sin kadhadhaa na wajjin kadhadhaa laa namoonni har'a Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessaniif godhattanii fudhachuu barbaaddanii kadhata kana na wajjiniin kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Amma gara kee dhufeeraa cubbuu koo naaf dhiisi. Maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti caafi. Yakka koof daddarbaa koo hundumaatti isa dhangalee dhiiga keetiin na qulqulleessi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu warri kadhannaa kana kadhattan waldoota naannoo keessanii dhaqaa argaa. Nuuf immoo iimeelii keenya iskiriinii keessan irratti dhufuuni iimeelii yoo nuu gootan nus isin hordofna. Gaaffii garagaraas yoo qabaattanii iimeelii nuu godha. Gaaffii keessan hundumaa isiniif deebifna. Amma Waaqayyo nu gargaare. Waaqayyo sinaa eebbisu torbanarraa deebinee sagantaa wal fakkaatu wal agarra. Soda